Aappiiwwan bilbila keessanirraa qabdan keessaa aappii iccitii keessaa qabdan aappii isin malee namni biroodhaa irra galee iccitii keessan akka argu hin barbaanne akkaataa qulfii mataa isaatiin qolfachuu dandeessan isin barsiisa. Fakkeenyaaf kanneen akka galadii, kanneen akka miseenjeraa, kanneen akka iimoo, waatsaappii aappii iccitii keessaa qabdan aappii barbaadan jechuudha. Aappii bilbila irraa qabdan keessaa. Egaa daawwatan kiyya waan kana kan baay'ee argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan fa'aa duraan argafa. Dursa aappii tokko bilbila irratti gad buufachuu isin barbaachisa. Aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti ni galtu. Achi booda bakka sarjii irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarjii irratti gola Oromiyaa itti barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala irratti ni baasirratti tokko kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jala tokko kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti sifataa asirratti ekoon sarjii irratti tokko kilikni gootu. Bakka sarjii irratti qubee ka la faa barreessan achi booda sarjii fuuldura haati kilikoo sarjii gootanii. Achi booda haala kanaan suuraa kana bitaa suuraa kana tokko kilikni gootu. Achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa lusaa gad dhumaati. Achi booda dhumarratti qalama waan kan barraa aappii as tokko buufadhaa akka jalatti daawulood keessatti daawulood tattutaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii. Hayyee daawwatan kiyya aappii gad buufatanii yeroo galtan aappii haala kanaan isin barbaada jechuudha. Qulfii dijitii jaati godhadhaa isin jechaa jira jechuudha. Yoo barbaadan ammoo dijitii afurti godhachuu dandeessan yoo barbaadan ammoo paatarnii itti godhachuu dandeessan jechuudha. Haala kanaanii amma meeni kanuma dijitii jaha kana godhee isinitti agarsiisuti. Fakkeenyaaf jaha jaha shan shan afur afur ammallee kireetiin gadi godhaa. Ammallee konfirmii godhaaf deebisee jaha jaha shan shan afur afur sanumaan deebisee jechuudha. Ammallee seefii kana kilik gootanii achi booda haala kanaan kan isiniif bitaa jechuudha. Kana foormeeshina isaadha halluu gootanii xeeyyama kan ta'aniifi achi booda haala kanaan raayitii isiniif bitaa jechuudha. Asirratti teekmii kajuu irratti yeroo tokkoof kilikni gootanii ammallee okkee kilikni gootanii achi booda haala kanaan isiniif banama jechuudha. Amma aappiiwwan isin bilbila keessanirraa qabdan hunda isiniif tarreessa jechuudha. Fakkii aappii fuulduratti jechuudha. Fakkiin qulfiin jirti jechuudha. Asirratti yeroo tokkoof kilikni gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan kilik gootaniiti aappiiwwan qollofaman hunda as keessa argattu jechuudha. Haala kanaan salphumatti aappii qollofuu barbaadan qolloftanii namni iccitii keessan akka hin laalle godhuu dandeessanii jechuudha. Aappiin kun aappii baay'ee tokko bareedaa ta'edha. Hundi keessanuu gad buufadhaatii itti fayyadamu.